Akkam jirtu nagaa keessanii Anthropology University Freshman Course gaafilee miidiif sirriitti isin qopheessan gaafiiwwan common ta'an gaafiiwwan yeroo hunda qormaata keessatti appear gochuu danda'an jedhamanii probability guddaa qabanidha jechuudha. Dhugaan isinitti hima gaafilee kanneen hojjetan jechuun gaafii 50 isiniif dhiyeessee jira. Gaafii kanneen hojjetan jechuun carraan miidii hojjechuu keessanii bal'aadha jechuudha. Even gaafilee biroos osoo hojjechuu baatanii jechuudha. Maaliif gaafileen kunniin hedduu koomanidha. Gaafilee baay'ee barbaachisoo ta'anidha waan ta'eef gaafilee kanneen obsaan dalagaa isiniin jedha. Gaafii 50 qabadhee isiniif dhiyaadhee asirratti jechuudha. Chapterii 2 Human Cultures and the ties that connect society kan jedhu yookiin immoo moodula keessanii irratti immoo chapter 3 kan jedhu sana jechuudha. Human Cultures and the ties that connect society kan jedhu sani moodula keessanii irratti 3 jedha. Ani immoo PPT kiyya irratti viidiyoo korratti chapter 2 aan isin ibsee jira. Maaliif chapter 1 in anthropology introduction ture, chapter 2 immoo sub fields of anthropology jedha ture. An sub fields of anthropology fi chapter 1 in xiqqoo waan ta'aniif walitti marji godhee isiniif qopheessee jechuudha. Suni maateriin qabu jechuudha. Warroonni gibbii keessanitti PPT Rice chapter 3 jettanii human culture barattanii akka chapter 3 tti fayyadamaa jechuudha gaafilee kanneenis jechuudha. Kanaaf gaafii boqonnaa tokkos isiniif upload godheen jira. Kanaaf gaafilee kanneen hojjennu isiniin jedha. Tokkoffaa question number 1 who defined cultures as complex whole including knowledge, beliefs, art, law, morals and customs. Eenyutu culture akka complex whole knowledge, belief, art, law, morals and customs of keessaa qaba jedhee ibse eenyuni Robert Breasted, Edward Taylor, Malinowski, Cluchon. Kanaafuu eenyuni Edward Taylor idha mitire Edward Taylor idha jechuudha. Question number 2 culture is best described as A biological inheritance, B individual's habits, C shared ways of life, D natural instinct. Culture akkamitti ibsuu dandeenya? Shared ways of life idha miti? The answer is C. Biological inheritance jedhara amala uumamaati jedhara. No. Individual's habit jedhara culture amala nama dhuunfaati jedhara. No. Shared ways of life asittis natural instinct jedhara. Natural instinct jechuun beekumsa uumamaan sammuu keenya keessa jiru jedhaa jira miti. Culture shared ways of life dha jechuudha. Culture is learned mainly through culture karaa kamiin sirriitti baratama jechuudha. Genetics, inculturation, mutation, isolation. Inculturation idha miti? Inculturation jechuun maal jechuudha? The process in which the child learns, acquires the cultural knowledge from their family, starting from mainly 3 years old to haga umrii isaanii guutuu jechuudha. Daa'imman adeemsi daa'imman maatii isaanii irraa yoo xiqqaate waggaa 3 irraa jalqabee hanga waggaa 3 tti afaan barachuu kan jalqaban sirrittis hanga umrii isaanii guutuu hawaasa isaanii keessaa barataa dhufan inculturation jennan. Kanaafuu aadaan kan baratamu inculturationidhaan. Geneticsdhaan hin daddarbu. Kana jechuun fakkeenyaaf abbaan kan kee aadaa Arsii beekeef yookiin Arsii keessatti dhalatee aadaa Arsii qabaaf qofa ati abbaa kee irraa dhalattee osoo fakkeenyaaf Boorana keessatti guddattee aadaa Booranaa qabattee guddattaa jechuudha. Geneticsdhaan macheem hin daddarbu jechuudha. Mutation illee waa'ee jiinii qaagaa isolation kun waliin qabatu. Question number 4 which features shows cultural belongs to society rather than individuals. Featureewwan armaan gaditti tarreeffaman kana keessa culturein akka ka society ta'e yookiin akka kan nama dhuunfaa hin taane kan ibsu kamidha? Learned hin ibsu kun. Shared isa kana jechuudha. Shared culture shared kan jedhu kun maal ibsa? Culture is belongs to society not individuals. Nama dhuunfaa qofaaf osoo hin taane culture illee nuni jechuudha. Kan gareetii miti ree? Kanaaf isadha jechuudha. Dynamic kan jennuun kan biraati, adaptive kan jennuun amala culture biraati jechuudha. Question number 5 symbolic thought is considered A unique to animals, B unique to humans, C relevant genetics. B unique to humans. Symbolic thought yookiin afaan akka mallattoo afaan mallattoodha jennee miti fakkeenyaaf namni mallattoodhaan walii gala. Symbolic thoughtiin eenyuudhaatti uniqueidhaaf eenyuudhaaf uniqueidha jechuudha. Dhala namaatiif karra caalatti fayyadamu.
mallattoolee laanguujii garaagaraa mallattoolenis kan fayyadamu irra caalatti nama jechuudha. The most frequently used cultural symbol is A. Art, B. Music, C. Language, D. Dress. Answer C. Kun eenyu keessatti illee kan mul'atu jechuudha. Hawaasni afaan isaatiin ala jiru hin jiru garuu haala uffannaa yeroo hundan argitan irratti maaliif eventii tokko tokko rabbicha uffatu miti haala uffannaallee aartii garaagaraallee muuziqiillee yookiin muuziqaallee yeroo tokko tokko malee yeroo hunda mul'isan. Kanaaf laanguujii yeroo hundumaa identity yookiin culture hawaasaa kan ibsu maaliif yeroo hunda hawaasni laanguujii ala jiru hin jiru waan ta'eef afaan yeroo hunda itti fayyadama waan ta'eef frequently used kan ta'e isa jechuudha. Culture includes only traditions, only technology, all human creations, only belief. Only kan jedhu kun keessaa gattu maaliif culture in all human creations like including materials and non-materials culture jennee. So it includes all human creation kan jedhu kana ta'a jechuudha. Question number 8. Change in one part of cultures affecting others show cultures is change in partiin culture tokko jijjiiramuun partiin culture biraa akka jijjiiramu agarsiisa. Kana kan agarsiisu immoo amala culture keessaa isa kami? A. Static, B. Integrated, C. Separate, D. Biological. Integrated idamti cultures is integrated gen. The change in one part of cultures affect the changes in another part of cultures. PPT yookiin PowerPoint irratti yeroo isin ibsaa ture PowerPoint suni baay'ee PowerPoint University hundumaayyuu giddu galeessa godhateedha jechuudha. Moodula irraa bahe waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu integrated jechuun change in one part will affect the change in another parts of the culture. Fakkeenyaaf yeroo durii dubartiin mana keessatti nyaata qopheessiti, daa'imman guddistii, uffata miiccitii, mana qulqulleessiti, abbaan warraa immoo ala bahee hojii fiildii kanneen hojjetee inkaamii garaagaraa argamsiisa. Amma yeroo ammaa kana garuu haati manaallee ala baatee akkuma isaa inkaamii garaagaraa hojii garaagaraa irratti hojii mootummaa garaagaraa irratti hirmaattee hojjetaa jirti. Kanaafuu mana keessaa haati manaa gaafa mana keessaa bahuu jalqabanitti daa'imman kan guddisuu jalqabee nu ta'e amma jechuudha. Sarratanya yookiin immoo nama birriidhaan hojjechiifachuu jechuudha. Kun kaalcherii keessa hin turre tanaan dura waan ta'eef. Kanaafuu laala dubartiin baatee hojjechuun aadaa biraati miti aadaa jijjiirteerti jechuudha aadaa duraanii sana. Dubartiin baatee hojjechuun ishee ammallee paartiin duraanii maalidha? Dubartii haadha manaatu daa'imman guddisaa nyaata bilcheessa ture amma garuu sarratanyaatti deebi'ee jechuudha bakka baay'eetti olaaltan. Kanaaf integrated kan jennu isa jechuudha. Question number 9. Culture constantly changing over time is called culture constantly changing over time is called characteristics yookiin feature culture keessaa culturein yeroodhaan jijjiiramaa deemaa jiraachuu kan agarsiisu feature kamiin jechuudha. Static cultures no, dynamic culture dha. Culture is dynamic kan jedhu jechuudha. Fixed culture natural culture. Culture is dynamic jechuun maal jechuudha? It shows that culture is constantly changing over time jechuudha. Culture dynamic culture kan jennu, culture is dynamic kan jennu jechuudha. Question number 10. Adaptive cultures refers to ignoring environment, adjusting to environment, destroying nature, avoiding change. Adaptive culture refers to amala culture keessa adaptive culture maal agarsiisa? Adapting or adjusting to environment jechuudha. Environment, adjusting to environment jechuudha. Adaptive culture kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf haalli uffannaallee maalidha? Culture dha inni irraa. Fakkeenyaaf naannoon tokko gammoojjii yoo ture yeroo dheeraadhaaf climate change fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf ho'aa ture yeroo wayii booddee immoo baay'ee qorraa ta'ee badda daree osoo ta'e namoonni tanaan dura uffata gurguddaa uffata qorraa kanneen uffatanii deebanii uffata gurguddaa kanneen uffachuutti ka'u jechuudha. Kuni uffata gurguddaa kanneen uffachuun akka kaalcheriittis ilaalamaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo rakkoo adda addaa furuudhaaf invenshiniin adda addaan jira. Fakkeenyaaf tanaan dura dhalli namaa maalitti fayyadamaa ture? Istoonitti fayyadamaa ture. Waggoota 1000 dura jechuudha. Akka meeshaatti waa muruufis wantoota garaagaraatti fayyadamuuti. Garuu rakkoo adda addaa furuuf jecha dhalli namaa akkuma rakkoon garaagaraa ba'ataa dhufuun probleemii adda addaa solvi gochuuf jecha meeshaa adda addaa develop godha. Kanaafuu meeshaa adda addaa wanti develop gochaa jiruuf environment sana keessatti adapt ta'anii jiraachuudhaaf miti ree. Kanaaf adaptive culture kan jennu adjusting to environment jechuudha. Material cultures question number 11. Material cultures includes
values, beliefs, building and the tools, norms. Kun ifame clear. Material culture kan jennuun all materials made by human being jechuudha miti building and the tools kanneen bichaallee miti waan ta'eef answer C. Question number 12. Non-material cultures consists of A. Machines, B. Ideas and the beliefs, C. Roads, weapons. D, C, N maal agarsiisu? Material culture dha. Non-material culture garuu maal irraa dhufe? Ideas and the beliefs. By the way, anthropology salphaadha sirriitti gaafii koomanii ta'an waan ta'eef kunniin sirriitti qabachuu. Values are, value jechuun maal jechuudha? Physical object, standards of good and the bad, law only, traditional only. Maalidha? Standards of good and the bad. Value kan jennuun isa jechuudha. Answer B. Norms are, safuu kan jennuun jechuudha. Personal choices, standards of behavior, natural instinct, economic rules. No. Standard behavior. Standard behavior jechuun sheepii behaviorii keenya jechuudha. Hawaasa keessatti qarab. Normiin wanta sammuu keenya keessa jiru by the way. Hawaasni keenya fakkeenyaaf teessoo nama guddaa jalaa yoo hin kaane namni guddaan dhufee osoo teessoo ati taa'aa jirtu nama san jalaa yoo hin kaane akka maalitti ilaala? Akka amala gadheetti ilaala waan ta'eef behaviorii sammuu keenya keessa taa'ee jechuudha. Kanaafuu namni guddaan yoo dhufe nafa keenyatu qaama keenyatu nutti ulfaataa jechuudha nama sana jalaa ka'uuf jechuudha. Dafnee jalaa kaanaa jechuudha. Kuni behaviorii agarsiisa. Standards of behavior. Natural instinct jechuun beekumsa sammuu jechuun natural instinct jechuun beekumsa uumamaan sammuu keenya keessa jiru jechuudha miti. Safuun beekumsa uumamaan sammuu keenya keessa jiru osoo hin taane erga dhalannee ilaali yoo dhalannoo maan beeknu waan safuu jedhamu. Erga dhalannee hawaasa keessatti guddannee safuun jedhamu sana barannaa jechuudha. Economic rule waan jedhu miti jechuudha. Answer is B. So the answer is B. Norms derived from societal values mean normiin societal value irraa dhufe jechuun maal jechuudha? Norms create values, values shape norms, norms replace values, no relation. No values shapes norm jechuudha. Values shapes norm. Norms derived from societal values jechuun values shapes norm kan jennu ta'a jechuudha answeriidha. Mores are norms that are mores kan jennuu fi folk way kan jennu jiraami normii bakka lama qoonneerra. Mores kan jennuu fi folk way jennee qoonnee turre. Mores are norms that are weakly enforced, B. highly important and strictly enforced, C. optional, D. temporary. Mores kan jennuun maal jechuudha? Mores kan jennuun weakly enforced, highly important and strictly enforced, optional, temporary. Sorry. So the answer is B. Maalidha? Mores fi folkway jira. Mores jechuun safuu keessaa safuu ta'anii safuu hawaasaa keessaa kan maal ta'an highly important and strictly enforced kan adabbii qaban jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'anii fi adabbii kan qaban. Fakkeenyaaf look hatuun maalidha? Hatuun safuudha. Kanaafuu adabbii qabaa jechuudha. Safuu keessaas adabbii qabaa jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf dubartii gudeeduun seeraan alaaf before marriage jechuudha. Adabbii guddaa qabaa miti? Safuullee adabbii guddaa qaballee. Kanaaf mores kan jennu isaan sanniini jechuudha. Wanta adabbii guddaa qabanii fi highly enforced isaan kanniin. Weakly enforced immoo entini folkway dhaaf jechuudha. Folkway jechuun immoo folkway isiniif ibsee ture jechuudha. Folkway jechuun immoo safuu ta'anii paartii safuu ta'anii elementii safuu ta'anii kan weakly enforced yookiin adabbii hin qabne jechuudha. Yoo ati wanta sana raawwatte maal ta'a? Hawaasni akkanumatti ignore si tuffatee dhiisa marginalize si godha malee maal sin godhu jechuudha. Adabbii si irratti hin kaa'u jechuudha. Adabbii garaagaraa si irratti hin kaa'an. Fakkeenyaaf namni manguddoon dhufee ati teessoo taa'aa manguddoo sana jala yoo teessoo hin kaane kuni mucaan maal abboo safuu hin beeku mucaa abaaramaa minaamin jedhanii akka maalitti si fudhatu si abaaruufa ta'uu danda'a yookiin immoo adabbii waan hin taane jechuudha. Kunni adabbii miti adabbii salphaadha. Weakly enforced kan jennu isa kana jechuudha. Folkway kan jennuun mores kan jennuun garuu kareef isinitti himesaniin jechuudha. Hatuu dubartii gudeeduun kunniin fa'a.
Folkways govern kuno folkway. Folkway govern serious crime, everyday behavior, political laws, religious rituals. Everyday behavior idamte serious crimes idamte. Serious crimes folkway idamte. Serious crime kan jennuun kan seera biratti sadabbii qaban. Garuu folkway kan jennuun kan mareef kuno teessoo nama jalaa ka'uu diduu akkasumas nama guddaa fakkeenyaaf maqaa isaatiin waamuufa. Maqaa isaatiin yoo waamte adabbii guddaa hin qabu. Garuu hin abaaramta jechuudha. Maaliif maqaa hiriyaa kooti immoo maqaa kanaan kana waamu jedha jechuudha namni guddaan. Political law kan inni miti jechuudha. Folkway kan jennuun kareef isinii kaasesanii jechuudha. Answer B. Beliefs concern true or false assumption, physical object, economic goods, biological traits. Truth or false assumption idamte beliefs jechuudha. Beliefs jechuun true or false assumption jechuun maal jechuudha? Ilaalcha. Beliefs jechuun ilaalcha miti. Dhugaas ta'uu danda'a, sobas ta'uu kan danda'u jechuudha beliefs jechuun. Fakkeenyaaf akka aadaa Arsiititti yeroo duraanii yeroo nuti horii tiksinu maal jedhu akka nuti horii hin daganneef yookiin horii dagannee hin taphanne maal jedhu guyyaadhaan yoo taphatanii maaltu nama abbaa jedhu gaafatu nama abbaa jedhu gaafa horii ni beeytu miti akkas jedhama naannoo Arsiitti. Biliifii akka kaalcherii Arsii keenyaatti jechuudha. Arsii naannoo Arsiitti akkas jedhama ture. Kun garuu dhugaadhaa miti. Dhugaadhaa osoo atam horii dhiistee taphattee loon tiksuu dhiistee taphattee gaafti sitti immoo garuu akka horii hin daganneef jedha jechuudha. Biliifiin tokko tokko immoo kasirri ta'es ni jira jechuudha. Kanaafuu true or false assumption kan qabu belief jennaani jechuudha. Cultural universal are traits found in cultural universal kan jennu universality of culture kan jennu jechuudha. Cultural universal yookiin universality of culture kan jennu sana jechuudha. Are traits found in one culture, few society, all cultures, ancient societies only. All culture keessatti kan argamu cultural universality kan jennuun. Fakkeenyaaf insisitaaboo jechuun maal jechuudha? Insisitaaboo namni haadha manaa ilmi haadha wajjin obboleettii wajjin sexual intercourse hin godhu. Kuni cultureedha. Culturii eessa addunyaa guutuu keessatti argamu miti hawaasni akkas godhu jira maa hin jiru. Kun aadaa walii galaati jechuudha. Universality of culture jechuudha. Examples of cultural universal ammallee isuma universality of culture kan agarsiisu jechuudha. Example kan ta'e nuclear family, family system, fashions, style, food choice. Family system idhaamti. Family system jechuun maal jechuudha? Faamiliidhaan jiraachuu. Haadha manaa abbaa warraa ijoollee ta'anii family systemidhaan walitti dhufanii jiraachuun an examples of universal culture. Nuclear family maaliif hin taane beektu? Nuclear family fakkeenyaaf nuclear family jechuun haadha manaa abbaa warraa fi ijoollee jechuudha. Asitti family system hojjennu generalize godha. Haadha manaas haa ta'u abbaa warraa ijoollee wajjin haa ta'u akkasumas adaadaa fi eessumni haadha ta'anii ijoollee wajjin bakka tokko jiraatanii. Laala akaakayyuu akkoo haadha manaa abbaa warraa ijoollee isaanii mana tokko keessa jiraatanii. Kun family system jennaan. Family system akkana jiraachuun kun universality of culture agarsiisa jechuudha. Generalized dha kun. Generalized ta'eeti. Nuclear family jechuun maal jechuudha? Haadha manaa abbaa warraa fi ijoollee qofa mana tokko keessa kan jiraatan aadaa baay'ee keessatti ni argama. Kun generality of culture agarsiisa. Cultural generality agarsiisa. Baay'eedha. Fakkeenyaaf aadaa hedduu keessatti argama haadha manaa abbaa warraa fi ijoollee qofa ta'anii jiraachuun. Garuu kun aadaa tokko tokko keessatti hin jiru. Chaayinaa fudhattan fakkeenyaaf Chaayinaa keessatti haadha manaa akaakayyuu akkoo haadha manaa abbaa warraa ijoollee eessuma adaadaa ta'anii mana tokko keessa jiraatu. Kun aadaa isaaniiti jechuudha. Kanaafuu nuclear kan jennu kun nuclear family kan jennu generality of culture agarsiisa malee universality of culture agarsiisu akka wal jala isin jalaan buune kan wajjin. Family system jechuun sirna maatii uumanii waliin jiraachuu jechuun fakkeenya haadha manaa abbaa warraa ijoolleellee haa ta'u akkoollee itti dabalamtee jiraattu kun family system jedhama. Family system akkanaa kun jiraachuun immoo aadaa hunduma keessa ni jira jechuudha. Jechuun family uumanii jiraachuun jechuudha. Aadaa hunduma keessa ni jira jechuudha. Generality refers to traits. Generality of culture in jechuudha. Generality of cultures found everywhere, found in many society, unique to one cultures, biological. Found in many society but not everywhere. Answer is B. Kareef isin jedhe kana jechuudha. Nuclear family fakkeenyaaf fudhattan generality of culture agarsiisa. Haadha manaa abbaa warraa fi ijoollee qofa ta'anii jiraachuun aadaa baay'ee keessatti argama. Garuu aadaa tokko tokko keessatti akka culture Chaayinaa fa'aa fudhattanii haadha manaa abbaa warraa akaakayyuu akkoo ijoollee ta'anii adaadaa ta'anii mana tokko keessa jiraatu jechuudha. Kanaafuu exceptionii qaba jechuudha.
Particularity refers to sadan kunniin hundinuu particularity of culture kan jennuun ammallee jira. Particularity of culture refers to universal trait? No. Unique to cultural practice. Look, unique to cultural practice dha jechuudha. Culture wayiitiif unique kan ta'e. Shared global customs no. Genetics trait dha. Unique to cultural practice. Fakkeenyaaf yoo isinii fudhadhe language fudhadha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo kan dubbatu uummata Oromootiin ala sabni biraa jira. Uummata Oromootiin ala sabni biraa jira afaan Oromoo kan dubbatu jechuun akka aadaatitti kan fayyadamu. Kan dubbatu ni jira, kan dubbatu jira jechuudha miti. Akka aadaa isaaniitti kan fayyadamanii jechuudha hin jiran. Kanaafuu kun particularity of culture agarsiisa. Akkasumas sirni fuudhaa fi heeruma naannaa Arsii kan naannofni biroo tasa isaanillee wal fakkaatuu danda'a. Garuu paartii hundaan isteeppii tokkoon jalqaba yeroo jaarsa erganirraa jalqabee hanga dhuma manatti galfatutti isteeppiin taasifamu kan aadaa Arsii kan Booranaatiin gonkumaa walitti hin dhufu, kan Shawaatiin gonkumaa walitti hin dhufu. Kun immoo marriage ceremony illee amma fakkeenyaaf unique cultural practice yookiin particularity of culture agarsiisa jechuudha. Answer B. Ethnocentrism means jechuun maal jechuudha? Respecting cultures? No. Kun negative, yaada negative. Judging others using one's cultures? Yeah. Cultural exchange? No. Adaptation? No. Judging others cultures? Judging others using one's culture. Aadaa namaa irratti murtee kennuudha. Fakkeenyaaf aadaa koo qofatu sirriidha. Aadaan namaa immoo dogongora. Aadaan kan biroo dogongora. Akka dogongoraatti fudhachuu ilaalcha sammuu nama hin baranne keessaa fi ilaalcha sammuu nama baratee tokko keessas yaada jiruudha kun. Ethnocentrism jechuudha. Kanaaf isa sanaadha jechuudha. Answer B. Xenocentrism kan jennu maal jechuudha? Faallaa ethnocentrismiti. Ethnocentrismiin aadaan nama biroo aadaa koo qofatu sirriidha. Aadaa fi afaan amantii koo qofatu sirriidha. Kan nama biroo immoo dogongora jedhanii ilaalcha sammuu namaa keessa jiru jenneera. Xenocentrismiin immoo beliefs on cultures superiors? No. Beliefs other cultures superiors? Look. Culture nama birootu superioriidha culture keenyarra. Culturein keenya boodatti hafaa jedhanii yaaduudha. Kun immoo faallaa maalii agarsiisaadha? Ethnocentrismiti miti? Cultural neutrality agarsiisu, isolation agarsiisu. The answer is B. Beliefs others cultures superior. Look, kun amma yeroo ammaa kana social media dhaan influenced kan ta'aa jiru namoonni dargaggoota gurguddoo fi daa'imman. Fakkeenyaaf aadaa haala uffannaa fi haala sirba ummatoota Afrikaa fi namoota ummata alaa biroo lallaaluudhaan daa'imman yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti haalli uffannaa ishee jijjiirameera. Qaama irratti maalii taatoo jedhanii wantoota adda addaa godhu. Akkaataa isaan aaktii godhanii bakka uffannaa isaan kaawwatanii jijjiirameera argitaniirtani. Kun maalidha? Aadaan Itoophiyaa kun akka boodatti hafaa ta'etti fudhatanii aadaa hawaasa biroo maal gochaa jiru jechuudha. Hordofaa jiru jechuudha. Kun xenocentrism jedhama jechuudha. Ilaalchi sammuu keenya keessatti aadaan keenyallee aadaa dhaabannaati nu gaddabee akkana hojiirraa nu dhoorgee akkas nu godhe. Kun xenocentrism jennaan jechuudha. Faallaa ethnocentrism. Cultural relativism encourage cultural judgment, cultural respect, cultural rejection, cultural dominance. Cultural respect idha miti encourage kan godhu. Cultural relativism jechuun maal jechuudha beekartu? Understanding the cultures of others as it is own contexts, as their own contexts. Aadaa namoota biroo akkuma namoota ilaalcha namoota saniitti hubachuudhaan aadaa biroo kabajanii wajjin jiraachuudha. Mitire? Cultural respect agarsiisa jechuudha. Laal aadaan Arsii aadaa Booranaa wajjin yookiin immoo aadaan Itoophiyaa kun aadaa Chaayinaa wajjin yoo wal bira qabamee ilaalamu warroonni Chaayinaa foon harree nyaatu maal godhu ilbiisa garaagaraa nyaatu. Kanaafuu kuni aadaadha jennee tuffachuu osoo hin taane akka cultural relativismititti maal jedhaa? Aadaa isaaniis akka isaaniitti hubachuudha. Isaaniif sirriidha jennee hubachuudha. Kanaafuu akkasitti hubanne jechuun maal jechuudha? Aadaa san kabajaa jirra cultural respect agarsiisa jechuudha. Question number 26. Human rights are considered local rules, temporary rights, universal rights, optional norms. Human rights maalidha? Universal rights dha miti? Iddoo hundumattuu wal fakkaataa kan ta'e. Fakkeenyaaf the right to life maalidha? Mirgi lubbuun jiraachuu eessattis dhaabbataadha jechuudha. Universal right agarsiisa. Invention as culture changes means
destroying culture, creating new ideas, borrowing traits, migration. Invention as cultural change means jechuudha. Fakkeenyaaf cultural change dhaaf kan sababa ta'an eenyu fa'a? Invention dha mitira tokko. Diffusion dha lama. Globalization dha. Kanneen himi cultural change dhaaf culture yeroo hundaa static dha miti dynamic jenneera. Invention dha tokko kan culture dhaaf change ta'e jechuudha. Kanaafuu invention as cultural changes means creating new idea jechuudha. Invention jechuun maal jechuudha? Creating new idea or new material jechuudha. Yaadni haarawaa gaafa abuuramu yookiin meeshaan haarofti gaafa abuuramu culture maal ta'a dhufa? Change ta'a dhufa jijjiiramaa dhufa jechuudha. Kanaafuu answer B. Question number 28. Diffusion refers to cultural borrowing, isolation, genetic change, evolution. Answer A miti. Diffusion jechuun maal jechuudha? Cultural borrowing. Aadaa walirraa maal ta'udha? Ergifachuu, aadaa walirraa fudhachuu. Fakkeenyaaf sababa maaliitiif jiraachuu danda'a? Direct and indirect inni ilaalirra diffusion. Direct kan jennuun trade, through trade. Fakkeenyaaf hawaasni tokko hawaasni aadaa adda addaa qabu lama sababa daldalaatiif magaalaa tokko iddoo gabaa wayiitti wal qunnamaa oolumi yeroo hundaa waliin daldalaa oolu. Kanaafuu afaan wal jijjiiruun hin jiraata, haala uffannaa wal jijjiiruun jiraata, amala aaktii safuu garaagaraa wal jijjiiruun jiraata. Diffusion jennaan cultural borrowing jechuudha. Question number 29. Acculturation happens when groups never meet. No. Continuous cultural contacts occurs. Cultural disappears. Technology stops. No. B is the answer. Acculturation jechuun maal jechuudha? Karaa aadaan ittiin daddarbu keessa karaa aadaan ittiin change godhu. The ways of cultural change jennee ilaalleerra diffusion, acculturation, globalization jennee fa invention jennee arfan kanneen ilaallee turre miti karaa aadaan ittiin jijjiiramu jechuudha. Kanaafuu acculturation jechuun yeroo aadaan hawaasa tokko maal ta'u insimilate ta'u jechuun absorb ta'u aadaan hawaasa tokko absorb ta'u gaafa dominant groupiidhaan dominant groupii keessa jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf look kun koloniidhaan kolonii keessiidhaan uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf tanaan dura biyyoonni Afrikaa maalidha? Biyyoota Awurooppaatiin koloneeffatamaa turanii miti. Fakkeenyaaf biyyoota Awurooppaatiin yeroo koloneeffatamaa turan aadaan isaanii osoo koloneeffatanii dura aadaan isaanii aadaa addaa ture. Kanaafuu erga koloneeffatamanii booda maal ta'u jechuudha? Aadaa hawaasa sanaa maal ta'u? Aadaan hawaasa koloneeffatame sun aadaa biyyoota Awurooppaa sanaa maal ta'a? Liqinfamee hafa jechuudha. Kun acculturation jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanas Itoophiyaa keessattis fakkeenya tanaan dura PPT yeroo ibsu PPT irratti isiniif kaasee ture maateriyaala irraa barsiisaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni Somaaliyaa jiraataa ture uummanni Harargee naannaa bara 2011 Somaaliyaa irraa sababa waraanaatiin buqqaanii naannoo Oromiyaa adda addaatti raabsamaa turan naannaa keenyas dhufanii jiranii yeroo ammaa kana isaan aadaa uummata Harargee sana dhiisanii aadaa uummata keenyaa hordofaa jiru jechuudha. Maaliif uummata muraasa uummanni baay'een immoo aadaa uummata naannaa Arsii jiru kannini. Kanaaf isaan amma fuudhaa fi yeroo gaggeeffatan akka aadaa naannaa keenyaatti gaggeessaa jiru jechuudha. Sababni isaa isaan namoota muraasa aadaa keenya maal godhaniiru jechuudha fudhataniiru jechuudha. Kun acculturation agarsiisa jechuudha. When there is continuous contact, continuous cultural contact yeroo jiru maal ta'a jechuudha kan inni jiraatu. Cultural acculturation kun kan jiraatu liqinfamuun aadaa tokko aadaa hawaasa birootiin kan jiraatu yeroo continuous contactiin jiraatu. Continuous contactiin hin jiru jechuun fakkeenyaaf yeroo muraasa gabaa keessatti wal argaa naannaa gabaatti wal argaa yeroo kaan waliin argan yoo ta'e guutumaan guutuutti aadaa hawaasa tokko aadaa hawaasa birootiin liqinfamuu dhabuu danda'a. Kanaafuu continuous contactii yoo jiraatu jiraata jechuudha acculturation. Question number 30. Globalization increases. Globalization ammallee haga ammaa kan laalaa jiru tartiibaan laalaa jirra maalidha? Cultural change dhaaf sababa kan ta'an diffusion, acculturations, invention laallee jirra globalization dha jechuudha arfaffarra jira. Globalization increases isolation, cultural interaction, cultural stagnation, tradition only. Cultural interaction maal godha jechuudha? Increase godhame cultural interaction akka jiraatu walitti dhufeenyi aadaa hawaasa adda addaa akka jiraatu taasisa. Maaliif globalization jechuun maal jechuudha karaa tokkoon? Afaan tokko dubbachuu jechuudha akka addunyaatti. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana addunyaan bakka tokkotti deemaa jirti yoo jennu biyya tokko keessa jiraachuuf magaalaa tokko keessa jiraachuuf jechuudha miti. Afaan tokko dubbachuuf deemaa jirti jechuudha. Maaliif Ingiliffa barataa jirra. Ingiliffa kana gaaf dubbanne
aadaa afaan walii beekna mire walii galuu dandeenya. Afaanii walii galtee jechuun gara karaa biraatiin maaltu jira jechuudha. Kaalchiraal borooyingi jira jechuudha. Afaanii walii galuu hin dandeettote aadaa walirraa ergifachuun hin jiraatu miti. Kanaafuu Ingiliffa gaaf baranne addunyaan kun Ingiliffa gaaf barattee hundinuu aadaa walirraa sheer godhachuun haala salphaadhaan yeroo ammaa kanayyuu addunyaan barate maal ta'ee jira jechuudha. Fagaatee jira. Afaan walii waan beekaniif salphumatti aadaa walirraa fudhata. Aadaan hawaasa tokko baay'ee jijjiiramaa dhufeera jechuudha. Globalization increases cultural interaction kan jennuuf isaaf jechuudha. Question number 31. Cultural lag occurs when non-material changes faster than material culture jechuudha. Asitti dabala material culture. Non-material culture yeroo material culture caalaa faster dhaan develop ta'e. Material culture changes faster than non-material culture. C both equal. D no change. Answer is B. Cultural lag jechuun material culture yoo maal ta'e cultural lag and the cultural lead jiraamti. Cultural lagin kan uumamu yeroo maaliin jiraate non-material culturein non-material culture caalaa maal ta'e dafee develop ta'e. Non-material culture jechuun beliefs, ideas, law, rule kana caalaa materialiin garagaraa develop ta'a yeroo saffisaan dhufe cultural lag jennaan jechuudha. Answer B. Cultural lead means material changes change leads, non-material change leads no change, biological change. Biidhaa miti ree non-material change leads. Non-material culturein yoo faster karaa biraatiin non-material culturein saffisaan material culture caalaa yoo maal ta'e develop ta'e. Fakkeenyaaf beliefs, rules, law, normiin kunniin yoo maal ta'e non-material culture caalaa daddafee develop ta'e jechuudha. Cultural leads jennaan jechuudha. Marriage is defined as marriage akkamitti define gochuu dandeenya. By the way tokkoon gaafiin kamiyyuu chapterii lama keessa kan baan as keessatti kan hin hammatamne hin jiru jechuudha. Mata dureedhaan yoo hin taane laayiniidhaan bahe jechuudha gaafichi. Marriage is defined as economic contract only, socially approved union, friendship, political alliance. Socially approved union idhaamti. Socially approved union between men and the women or male and the female jechuudha. Walitti dhufeenya yookiin union jechuun karaa akka family ta'u jechuudha. Karaa hawaasaatiin walitti dhufeenya dhiiraa fi durba karaa hawaasaatiin mirkanaa'e jechuudha. Marriage jennaan jechuudha. Answer B. Question number 34. Incest taboo refers to incest taboo ka qara isinii kaasaa ture. Marriage rules, forbidden relation, divorce laws, kinship changes. Forbidden relation agarsiisaa miti. Forbidden relation maal jechuudha? Incest taboo maal jechuudha? Aadaa kamiyyuu keessatti namni haadha manaa akka addunyaatti ittiin dhorgama kun. Seera addunyaatti nama dhorga. Universal lawtu nama dhorga jechuudha. Seera addunyaa. Namni kamiyyuu haadha isaa wajjin sirna fuudhaa fi gaa'elaa geggeeffachuu hin danda'u. Obboleettii wajjin sirna fuudhaa fi gaa'elaa geggeeffachuu hin danda'u. Kun incest taboo jennaan jechuudha. Forbidden relation agarsiisa jechuudha. Question number 35. Anthropologist's holistic approach studies one aspect only, multiple perspective only, multiple perspective, economics only, biology only ka jedhu kun yeroo hundaa negative agarsiisa. Kanaafuu multiple perspective. Anthropologist holistic approach jechuun maal jechuudha? Anthropologiin wantoota garaagaraa kan hubatu ilaalchota adda addaarraa perspective adda addaarraa hubata jechuudha. Relativistic approach avoids observations, value judgment, research, culture. Value judgment avoid godhamti. Kana jechuun anthropologistiin yeroo waa'ee aadaa wayii qoratu aadaa hawaasa wayii fakkeenyaaf barattoonni anthropology yookiin sociology baratan dhuma waggaa isaanii irratti research geggeessu. Hawaasa adda addaa keessa ji'a 2 haga ji'a 3 jiraachuudhaan aadaa hawaasa sanaa fi social life isaanii yeroo qoratanitti maal godhu jechuudha? Relativistic approach fayyadamu. Relativistic approach jechuun maal jechuudha? Waan argan sana sirrii miti jedhanii judge gochuun qabanii jechuudha. Maal gochuudha? Akkuma hawaasa sanaatti ilaalcha isaaniitti fudhachuudhaan waan argan galmeessuudha malee kun lakki sirriidha miti maaliif akkas gootu jechuun qabanii jechuudha. Kanaafuu value judgment avoid godhaa jechuudha. Cultural relativistic approach avoid godha jechuun ittisaa jechuudha. Value judgment akka hin jiraanne wanta tokko akka judge hin goone nu dhorgaa jechuudha.
Ethnic views means kamaree fi sana jechuudha. Outsiders perspective, native perspective, scientific view, political view. Ethnic view kan jennu maal jechuudha? Native perspective jechuudha. Ethnic view jechuun fakkeenyaaf aadaa hawaasa tokkoo fakkeenyaaf researcher yoo ta'e researcherii anthropologist yoo ta'e aadaa hawaasa sanaa yeroo qoradhu ethnic view jechuun maal jechuudha? Akka ilaalcha hawaasa sanaatti jechuudha. Ilaalcha hawaasa sanaa insiders view jennaan jechuudha karaa biraatiin yookiin native view jennaan jechuudha. Akka isaatti hubachuudha. Kanaafuu ilaalchi sun ilaalchi akka hawaasa sanaatti jennu sun ethnic view yookiin native perspective jennaan jechuudha. Question 38 ethnographic field work uses sorry kun chapter 1 keessaa ba'e. Kanaafuu chapter 1 keessaayis gaafii illee isiniif qopheessee waan jiruuf rakkoon qabu. Ethnographic field work uses surveys only, observation in the interviews, experiments only, statistics only. Maal fayyadama? Observation in the interview dha miti? Ethnographic field work jechuun ethnography jechuun field work dha miti? Field work dha. Aadaa hawaasa tokkoo hubachuuf karaa lamaa hubachuu dandeenya jenneerra. Ethnography fi ethnology jenneerra. Ethnography jechuun hawaasa sana keessa deemnee ji'a 2 haga ji'a 3 turree isaa wajjin jiraannee aadaa isaanii haala jireenya isaanii gaaf qorannee qo'annee barreessinee describe goonee qabannee deebinuuni jechuudha. Kun ethnography keenya. Kanaafuu maal fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Aadaa hawaasaa yeroo dhattee ji'a 2 haga ji'a 3 keessatti jettee akkasitti qorattu observationiin jira ni ilaalta, interviewin jira. Erga ilaalte booda maal goota jechuudha? Interview goota jechuudha. Kanaafuu ethnographic field work uses observation in the interview fayyadama jechuudha. Ethnology jechuun maal jechuudha? Asirra jiraachuu danda'a tarii. Ethnology jechuun maal jechuudha? Isaan namni biroo tanaan dura qoratee akka dokumentiitti laabrarii keessa kaa'e sana gaafa qorannee aadaa hawaasa biroo beeknu. Karaa biraatiin aadaa hawaasa Booranaa beekuu hin barbaanne waa'ee isaanii kan tanaan dura barreeffame fuunee dubbisuudhaan beekna. Yookiin immoo achi deemnee waa'ee sana uummata sana keessa jiraannee observation fi interview fayyadamnee qorannee aadaa hawaasa sanaa beekuu dandeenya. Sun ethnography jedhama. Kan asitti garuu aadaa namoonni tanaan dura aadaa isa waa'ee aadaa isaanii fi maalii isaaniis researcheriin barreessee laabrarii kaa'ee fuunee gaafa fayyadamnee dubbisnu immoo ethnology jedhama jechuudha sun. Ethnology jedhama. Answer B ta'a jechuudha kanaafuu. Culture includes everything. Everything natural only, beyond biology, genetic only, physical only. Beyond biology kan ta'an jechuudha. Culturein everything beyond culture kan ta'an qabata jechuudha. Symbols have meaning because natural connection, cultural agreement, biology, instinct. Answer B. Symbol have meaning because fakkeenyaaf harkaan koottuu namaan jechuu barbaadan akkam jettu, deemi yoo jechuu barbaadan akkam jettu, si hubadhee yoo jechuu barbaadan fakkeenyaaf mataa keessanii maal jettu mataa keessan raastu miti gonkumaa hin ta'u never yoo jechuu barbaadan mataa keessan gara bitaa fi mirgaatti raastu. Kanaafuu namni tokko waa wayii isiniin jedhee mataa keessan gara bitaa fi mirgaatti yoo raastan maal hubata jechuudha namicha sun? Gonkumaa hin ta'u naan jedhaadha namichaan kun waan ani itti maaru kana jedhee hubataa miti ree? Kanaafuu symbols have meaning because maaliif symboliin meaning qabaate? Symboliin kun yoo jennee ilaalle natural connection jedha miti. Symboliin natural connection dha. Cultural agreement aadaa hawaasaa keessatti fakkeenyaaf aadaa Booranaa keessatti wanti yeroo eventii adda addaa irratti uffannaan isaan godhatan jiru, wanti akka ulee harkatti qabatu jiru, maaliif harkatti qabatu, uleen kun maal agarsiisa, wanti harka qabatan wantoonni meeshaan aadaa adda addaa kun maal agarsiisa, miiningii qabaami namni akkanumatti ijaalaalee maal ta'uu danda'a jechuudha, hubatuu danda'a namoonni aadaa sana keessa jiran jechuudha. Kanaaf qabatanii jedhee sammuu isaa keessatti hubata jechuudha. Kun cultural agreement argisiisa malee waan naturaalii jiru miti jechuudha. Naturaliidhaan jiru miti, biology illee miti. Instinct jechuun kunillee kan uumamaan sammuu keenya keessa jiru miti jechuudha. Answer B. Cultural agreement. Question number 41. Shared culture helps society create confusion, communicate and cooperate, stop interaction, avoid norms. Kun negative agarsiisa. Kanaafuu shared culture jechuun aadaa waliinii yaada koomanii qabaachuun maaliif gargaara? Communicate and cooperate akka gamtoomanii fi akka waliin communicate wal godhaniif gargaara jechuudha. Answer B. Question number 42. Positive value include positive value, dishonesty, respect, theft, falsehood. Kunni hundinuu kana. Negative dha miti? Respect bichatu maalidha? Positive dha jechuudha. Negative value includes honesty, hospitality, theft, cooperation. Ammallee ilaaltanii kunniin sadan positive dha. Garuu kun maalidha? Hatuun. Hanni maalidha? Negative dha miti?
Kanaafuu isa answer C. Beliefs may be based on phase and experience, genes only, technology only, climate only. No, answer A. Phase and experience. Beliefs in kanarratti kan hundaa'edha jechuudha. Culture as adaptive may help survival, prevent learning, remove symbol, stop change. Answer A. Culture as adaptive jechuun maal jechuudha? Wanta tokko keessatti akka survive goonuuf nu gargaaramte kan. Maladaptive culture may improve environment always, harm long term survival, stop society, prevent growth. B. Answer is B. Maladaptive culture jechuun maal jechuudha? Wanti nuti nu fayyada jennee develop goonu aadaadha miti. Sun survive gochuufi jechuudha wanti nuti develop goonu. Karaa faallaatiin immoo environment keenya irratti maal fida jechuudha? Dhiibbaa fida. Harm long term survival. Dhiibbaa nurratti fida jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa fi xiyyaara maaliif develop goone? Konkolaataa maaliif develop godhame? Amma yeroo amma maaliif invent godhe? Dhalli namaa iddoo distance guddaa qabu yeroo gabaabaa keessatti wal qunnamuudhaaf miti ittiin imaluudhaaf. Garuu kun adaptive agarsiisa. Cultural adaptive agarsiisa. Rakkoo kana furuudhaaf, rakkoo kana wal qunnamuuf furuudhaaf aadaa hawaasni kun develop godhatee ittiin jiraataa jechuudha. Gara fuuldura konkolaataan kun guutumaan guutuutti baduus danda'a hin beekamu. Waggaa 1000 booda fa'a akkasii yoo ilaalle jechuudha. Garuu wanti nuti aadaadha inni ittiin survive gochuudhaaf develop goone kun maal adaptive qaba jechuun faallaadhaan immoo dhiibbaa qaba. Fakkeenyaaf aara gara aashii gara environmentitti baasa. Yeroo gara environmentitti baasu immoo qilleensa faala. Qilleensa faaluun immoo namaa fi lubbu qabeeyyii biroo irrattis maal fida jechuudha? Dhiibbaa fida jechuudha. Kun immoo maal adaptive culture agarsiisa jechuudha. Question number 47. Material cultures examples include examples of material culture kan ta'e jechuudha. Norms, laws, jewelry, values. Jewelry dha miti? Jewelry jechuun qubeellaa jechuudha. Qubeellaa kunniin akka culture itti ilaalama. Answer C. Kuwwan immoo norm, laws, value kan jennu non material culture dha jechuudha. Non-material cultures example include an examples of non-material cultures building, machines, beliefs, tools. Beliefs dha mire? Tools kan jennu, machine kan jennu, building kan jennu maalidha? Material culture dha. So answer C. Kun salphaadha. Question number 49. Culture is cumulative meaning. Culture cumulative meaning yoo jennu maal jechuudha jechuudha karaa biraatiin. Culture is cumulative meaning jechuun maal jechuudha jechuudha. Fixed forever, built over time, natural, genetic. Built over time. Meaning in culture yookiin hiikni culture built over time. Yerootti maal ta'aa deemuu danda'a? Meaning in culture jijjiiramaa dhufuu danda'a jechuudha. Kun cumulative meaning jennaan jechuudha. Answer B. Question number 15. Anthropology studies culture to control society, understand human life, replace traditions in the diversity. No. Maalidha? Understand human life. Anthropology waa'ee culture wanti qoratuuf maalidha jechuudha? Human life jireenya dhala namaa hubachuudhaaf jechuudha. Control society hawaasa control gochuuf miti. Hawaasa control ka godhu anthropology dha miti jechuudha. Anthropology human life understand godhachuuf jechuudha. Nama cunqursuuf miti. Replace tradition aadaa tokko balleessee aadaa biroo bakka buusuuf miti. In the diversity adda addummaan culture akka jiraatuuf miti. Kun sijjammar negativity dha jechuudha. Anthropology kana balleessuun in the diversity kan jedhu jechuun diversity akka jiraatu respect godha malee diversity hin balleessu jechuudha. Answer B. So this is the end of question from chapter 2 human cultures and ties or akka keessanitti akka university keessanitti tarii chapter 3 irra jiraachuu danda'a. Chapter akka module irra chapter 3 waan ta'eef jechuudha. Akka chapter 3 itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanaafuu gaafilee kanniin dalagdanii qormaata seentan jechuun hedduu keessanii akka itti gargaaramtan gaafii tokko akka miis hin goone 100% aamshuur isinitti himaa jechuudha. Namoonni dura sirriitti dubbistanii gaafii kana dalagdan aamshuur 100% ni deebistu. Maaliif gaafileen kana adda ba'uun isaa carraa dhiphaadha jechuudha. So hanga ammatti daawwachaa jirtan yoo ta'e viidiyoon kun baay'ee isinitti tolee jira jechuudha. Akkuma beekamu viidiyoon baay'een afaan Oromootiin hojjetamaa jiranii ijoolleen baay'een yuunivarsiitii adda addaa irraa isin jajjabeessaa akka jirtan argeera. Yuunivarsiitii hedduurraa maqaa keessan dha'uu kan hin dandeenye namoota baay'eedha waan ta'eef ammallee
namoonni osoo viidiyoo kana subscribe, share, like, copy link hin godhin daawwachaa jirtan gara fuulduraattis faayinaalii keessaniifis viidiyoowwan adda addaa waan upload isiniif godhuuf viidiyoon kun akka isin qaqqabuuf subscribe godhaa isin fayyada waan ta'eef like, share, copy link gochuudhaan hiriyoonni keessanis gaafii kan akka itti fayyadamanii fi qabxii gaarii akka galmeessanitti gargaaraa isiniin jedha. Hanga ammaatti waan daawwattaniif galatooma. Chapter 1 illee upload isiniif godheera gaafii waan ta'eef sirriitti daawwadhaa isiniin jedha. Akkasumas barnoota biroo kanneen akka civic upload isiniif godhee jira jechuudha, gaafilee jechuudha. Isaniinis seenaa daawwadhaa isiniin jedha. Galatooma.